nama kana dhayen jedhamu. Ani waan kana wanni ani dhagee kunoo miseejji keessa gaggallee laaluu dandeenya. Annaa barreessan. An taaktaak irra jira. Ergataa turan. Ani immoo ina garree yoo ajandaa biraarra jira. Ajandaa dhuunfaa kootii ka biraa jechuudha. Kanarraa yoo hin jiru. Abbaan mucoo wallaggaa san finnee birrii erginee fi waa waliin fuunee abbaan haa dubbisu jennee kana dubbachaa turre. Heega gartee diinagdee filmoo ofii dubbisuu dadhabe. Birrii waliin fuunee dhaqee haa dubbisu abbaan jennee kanarraa mari'achaa turre. Natti ergaa turan. Namni natti ergaa ture suyyuu hanga bu'ee laalu. Lakkoo isa ergamaa jiru kun kaabdii bilisummaati tarii. Oomishee nama kana ol galchee gaafanna. Inni irratti roobeera. Lubbuun jira quba qabdanii naan jedhan. Akkam kunoo barreeffama sii baasuu danda'a. Itti barreesse namichi. Itti barreessee heeydariin eessa wal beeydanii jedhee gaafan. Wal beeynaa akkuma suuraa wajjin ka'e kanatti wajjin ka'e namichi. Wanni isin hubachuu qabdan namni naan jedhe kun biyyatti nama yeroo dheeraa waliin dhufan wal arganii jechuudha. Kanaafi hundumti keessa sheerkoo bilinkii godhaati obboleessa kenna irraa waan tokko dhaga'uu qabna yoo lubbuun ka jiraatu taate. Ramadaan immoo ati anas si galabbate si galee antakkaa miidiyaa irratti kijiban oofu wallaahi waan dubbadhu san yoo ajandaa dubartii illee taate wayirraa ka'ee waa dubbadhaan. Wayirraa waa qabadhu malee lafan kawwan. Nutti mi obboleessa kenna lakkooyisaa. Maa bu'eeree kun hin kijibaa lakkooyisan qabu walaayyuu. Ooyi lakkooyisaa feesbuuk isaa jira lallame. Ijoolleen raggaasaa hin gootuu hin jedhamu. Ijoolleen raggaasaa nuuduma beenu waliin jiraataa jira. Amantaa tokkitti waliin qabnaaf. Ammaan fedhe itti dhukaasa taanaan kammaan fedhe itti dhukaasa taanaan ammaa fi ammatti jira. Kanu beeynuuti. Ammaa fi ammatti qeensi tokko irraa buqqaa taanaan jara qofa. Kabiraan beeynuuti. Hayi. Nama kalee jazaa namaa oolee miliyoona 16 namaa guure har'a haala kanaan xinneessanii sii galee yeroo inni alarraa gara manaa galu salphisuun gaarii miti. Ilmi dhaantaniiti isin kabirri Oromoon guurenna wajjin. Guma. Saafi. Akka obboleessa tokkotti waa siidaa. Jarjarina waan pruuviin qabne tokko irratti hin jarjarina. Pruuvii fiidaatiin. Kun dubbii cimtuudha dhaggeeffadhu. Jarjarina. Eegaa dubbii cimtuudha naannoo gabbaanee dubbachaa jirrami. Heydar miidiyaa dubbiin kijiba takkitti hin qabdu sinuu dhageeffadha. Dubbiin kijiba takkitti hin qabdu. Kaleessa kijibee kuma miliyoona 5 muhurta jedhee bar. Miliyoona 5 kan haadha kun miliyoona 16 jedhee baas. Kijibaa waan dhaayisa jettee nama walitti fixina. Jettee naasein kaaf pruuvii yoo qabatte kaleessuma miliyoona 5 naa guurte Oromoon jedhe monjenne ol baheetiin gastii asli irra namichi kun. Ingaabu amma waa'ee qarshii miti ka isin haasa'u jirta waa'ee kunillee hin godhamu jedhamu nama kaasuu jirta nama walitti naqina jedhamu bakka walumaa gala akkasi qabata. Abdiin amma poostii isaa yoo godhuu baate yoo haggaan miirratti godhamuu baate dubbiin kun dhugaa miti. Dhagaa feesbuuka ceegoodha isin galee gooya. Saafi ati mana keetii banattee waan hin taane naasayin saafi dhugaa baasi dhugaa fidi. Waan fakkaatu haasa'e. Dhugaaf deemaa irraa mi abbaa fiduuf jira. Booda immoo laali booda immoo ilmi namaa sababa keetiin waan tahee situ mataa keetirraa namni gadi hin bu'u. Waan jiru waan dhageeffatu. Namni inda ila dhugaan rabbii tana jirtu doosifameera itti haggaamameera. Fidaa kun asirra jira hidirabti bilisummaa namni sitti hime ati bar Saawudii jirta namni lafa jiru namni biyya jiru waa sitti hime fidi namichuma sitti fidi. Okay, fidi namichuma sitti meesan sitti katabe. Yaasin la goisa qabda wanna aidan. Qabu saafisha. So wallahi wanni buusaniif hin jiru mannu kaisiiti warri isii buuseetan maal rakkatta. Maaltu singal. Isarraa osoo dhugaana anjette yoo wanni kun yoo namni natti hime sun dubbii sobaa natti hime dhugaa natti himte isin haqqee jiru dubbatte jechuun na jaalatti waan ta'eef. Maa sobdanis. Waan dubbannuu fi abdiin agartee nutti aanaa garuu hawaasni walitti bu'uun qabu yoo ragaa laal dubbiin kun dubbii lubbuuti ka dubbataa waa'ee mallaqaa. Kana kan dhugaan jiru anuyyuu heydariin barbaada ammatti heydar irra sheer naa godha isin. Heydar miidiyaa irra jiraami wanni biraa jira. Abbaan gabbaatee tokko irratti dubbatu miti dubbiin. Kalaas heydar nakkuun jira miti. Heydar natti naggaamamne jennaan ajandaa dhaabuudha nuti wanni biraan jiru. Tammoo fattuun naan jette isa dhugaati. Kajarri kun eekee fi fattuun jijaaran. Dhugaan dhibba. Ani immoo waan nama tokkorraa dhagaye waan nama sadii irraan dhageeniif ajandaan kun ajandaa sobaan natti kenname yoo ta'ullee taate addaan baafachuun miidiyaa gubbaratti hin danda'amu. Ani lakkoo isaan qabu irraa addaan baafachuudhaaf. Kana. Allakkoo isaa I think fuudheera bara. Hin qaba ture achi buute isaa biila bakar waaree.
فيسبوك إسا قال لي لا لمت زار انجري أبارتام Ingada mana haasa'u jira. عليكم السلام Kanaafuu عليكم يا namni كم kunallee iddootti hin jarjariin atillee waan hin taane naasa'ini. يا Eeggadhu. لكو سيدر نو كنا مي ما هيدر نجيك أبا من دولة في مالتو كان لكن نكاية نكا كباچو إسا سو أنت يتك إنجرون دي جنان دامنه دبين دامنه ما في مشكلة نقله لكو إسا سكنا أوكي أتيجي ستي ما كنا namni natti malee akkoo miidiyaa makaarra jira miidiyaa share godhaara kunoo nama achiisa saayibuu misaati أما Oh, لا Safi. Ali, Ustaz Monuka. Ati egaa nagaa qaba jette erga lakkoofsa isaa qabatte hawaasa kanarratti dhugaan haa baatu asfitti abdiin ammoo guyyaa illee mana asliitti waan dubbate wii qaba jedhe. Asirratti kunoo halkan ammoo keessaa sa'a 8tti aggaammi irratti raawwatamee jedhamee miseejjiin haa barreeffame inde maal taatan kunoo bar nootii fuutuu inde nu waan ani maal godhaan dhimmi biraa kan qabu hin jiru bara hedduu kan nagaa qabaachuu isaa barbaada lakki aggaammi irratti hin godhamne eegdara abdii bilisummaa jennaan haala qe'anii miidiyaa kanarraa gabbu'a suuraa isaa kaase nagaa qabaachuu isaa barbaada لا خنو لا أما دقيقة هذا هو الناس وين لا خنو واتساب إذا إنه لا قلت شيء ولا Olarkisi Safi. تلكي تجيني هاو بولي زكية من سلكي kunoo beera kalaas yoo abbaan غير بشيء heydar sila fooloo manarraa kaafatte obboleessu awwal irratti mee inde yoo gadda fooloon isaan jiru maal jechuu bilookna godhee kaase moo maali rakkoon isaa هيد okay هو زوري بتشيتني متياجو سبحان الله no rifachiisaa miti ko ani baasaboortii kunoo tikeetii muradhee biyya kana keessaa ba'uudha ka jedhuufi Sana waa dhageen obsa haa dubbatu inni eegin dhufe. Alhamdulillah. nama yeroo wayyaaneetu gartee nasbeen isaa haftee as geette wambadeen karaa deemtu gartee nasbee isaa dabarsinaan gumaan isaa nama 200 deebi'a amani hundi isii warri addisuu raggaasaa lafarraa duguugamte Inni haa dubbatu, inni haa dubbatu. Sagalee isaa Asfatti gamana nuttisi. dhaggeeffannu. يروتك ميرا حساب يا بدي صافي يا شغل صافي يروتك أبس صافي نوبس يروتك لا تكفارتي دمي تري شوا مراتي فكيستني إن دبتنا لا kana keessaa ba'uudha ka jedhuufi يروتك maawuti gamadhaa كهامي وجرا كهادو بتودي yaa nuti obboleessa keenya duuba jirra obboleessona yeroo inni nagaya qabu hin qeeyna malee obboleessa keenya nuti hin jaalannaa duukarra jirra jechuu akka inni nama qabu baay'isawee asirratti haa hubattu wambadeen Sheeka waan akkanaa kana haasa'ina. Sheeka waan akkanaa kan haasa'uu qabu. Mucaan kun guyyaa takkitti waa'ee akkanaa kana haasa'ee illee hin beeku. Bari nama Dhageenyi illee irraa Oromoodhaan beeku. Nama umrii isaa qaqqaabu guutuu malee jiraatee boobar nama nama namni gara karaa shaadhaa hin qabsiisu tolchu malee maal jechuudha waan akkanaa argine akkamitti biyya ofii keessaa sababa ijoollee wombadeetanii biyya tana gadhiisee baay'ee nama qarqaaru. Haa dubbatu bari Itoophiyaa jira, haa dubbatu isa carraa Oya ila wannan isinitti himuu qabu heydar jechuun nama nyaatee takkaa birrii Oromootiin foon hin baasin nama dhugaa qabu nama Oromoo guyyaa tokkoon saamin ta'uu isaa dheengadda ijaan wal agarree asitti argee jechuudha nama foon hin qabne nama Oromoo foon dhabe nama kana doorsisanii nama kana haggaammi irra godhaa gooti ijoolleen hattuun marri sii galee warri maqaa Oromootiin gabbahanii amantaan daldalanii amantaan furmaata argachuutiin Sagaleen kee jira sadali. sagaleen hin jiraate nagaa guutuu qabdaami. Arar nagaa amma irribaa na kaastanii harkaa baxaabbatta malee nagaa qabaa bannaasaachuu ba'aalla namni akka malee rifatee namni eessa akka dhagee ani hin beeku raba alla waan akkana kana maatiyyuu dhagee akka malee rifata ba'aalla. Maaltu sirratti deemaa rasi? Rafee bara ammaan rafee bara inni riba laayibira. Eekaa sa'aatii 8tti galtanii manatti. Fi kiyyaafuu an bara amma. Sa'a meeqatti galte gara manaa ati? Ala. Ati sa'a meeqa galte ala? Yeroo galte? Manum wala galgala ustaasa wal arguudhaaf mana bahee malee ishaayee booda xiqqoo ture.